deebisu kanaaf al tokko miilla keessaniin dhaabbadhaatii fooricha ililcha ulfina kennaa gooftaaf. Eeuda ililchee fooricha gooftaa Yesuutiin. Ameen. Akkashinti gootatamtu dheengaddaa ritaniitu amma ammoo buutee kaatee jilbeenfattee gooftaaf ulfina fiddi. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gargaara galateeffadhaa. Waan Waaqayyo siif godhe gabaabsiteetu nutti dubbattaa. Akkaataatti as dhufte gaafa hundi koo argineerraa. Waan turee fi waan amma jiru nutti midhu gabaatii kee. Ani Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani dhalattuu mattuudha kanku. Illoo abbaa boorechu mucaa ishee kanaatiin waggaa 2 ji'a 6 guutuun siqaa argeera. Makaraas argeera. Waan hundumaa wanta hin argin hin jiru. Isa birrii tokko malee qarshii tokko malee fidaatuun jedhin ofitti nu qabee ofitti nu mararsiifattee ijoollee koo isinin fayyisaa gara koo kottaasa jedhe akkasumaan isa naafa namaa qajeelchu isa du'a harkatti nama baachisu isa Waaqayyo natti ulfaatii keessa kootti ba'aa natti ta'e waa'ee Waaqayyoo. Isa milluu ijaa gidduutti nama fayyisu. Isa milluu ijaa gidduutti ofitti qabee naafa namaa qajeelchu. Isa milluu ijaa gidduutti wallaalaa kana fayyaa godhee na baachisu. Mee gooftaa kanaaf ammayyuu harka walitti buusaa ililchaa. Yesuus yaadina. Waa'ee daa'ima keetii fixi jalqaba daa'imni kee akkamitti dhukkubee yoom dhukkubuu jalqabe maaltu dhukkubaa ture? Mucaan kun ji'a 7 kaastee gaafa guyyaa 7 irratti dhukkubish irratti argame honni dhalattee gaafa guyyaa 7 dhalattee torbeetti. Ishee isa booddee oksijiinii malee baatee hin galtu. Oksijiinii malee maalin taatu? Oksijiinii malee bakka kana booddee haala sadarkaa guddanaa hin qabdu. Kana booddee mucaan kee guddina hin qabdu. Lafee qabdi, aaxintii qabdi, aaxintii masaasatii qabdi, onnee qabdi, saayinesii qabdi, kalee qabdi. Kana sarjarii hojjetamte malee wayi mucaan kee haala isaa hin guddattu. Kalee qabdi, dhibee kalee qabdi. Onnee qabdi, maanazii, saayinesii, aaxintii masaasatii sadarkaa guddinaa hin qabdu jedhamte. Macarrashaa bakka seexanni kan abdiina kutachiise hin qabdu jedhamte. Har'a miti inni hundumaa kan hundumaa dandeessisu Waaqayyo kana naa darbee wallaalaa kosnaa dhabe. Naabattu turte maal? Waggaa 2 fi ji'a meeqa umurii ishee? Waggaa 2 fi ji'a 6. Hamma kana naabattu miilaan? Naabattu waan tokko yoo akka kana naabattu. Tasuma jechuudha. Mee namni kana argu gooftaa kanaaf ulfina haa fidu. Yesuus Kiristoos gooftaadha bara baraan. Eessatti yaalchitaa turte? Xiquur Ambassaam Yekkaatitti akkamamaa turte. Xiquur Ambassaa Yekkaatitti hospitaalee? Ishee? Akkamamaa turte. Ishee? Biddeena shaboo qabu hin qammastu. Berberee nyaattu. Torban tokko guutuu torbeen har'aa fidee waldaa kanatti geesse ergee gaafa sanaati mana qorichaa nannee manni qorichaa nafee hundumtuu nafee nagaanaa taatee biddeen ishee nyaattee duddi bishaan ishee duddi. Maal gochuu hin dandeessu sanaan duratti? Nyaata nyaattu. Ishee? Hin baasti. Yoon fuudhee galee absutaala daqiiqaadhaaf yoon fuudhee dhiigatu makiinaa keessa gaafa nuti seennu deebitee of dadhabdi deebiin absutaalatti deebi'a. Ishee? Bakka tokko galtee yoo taaksii keessa teenye yoo shittoo dhageesse yoo shittoon tokko dhufee afaan funyaan isheetti bu'ee amma affanamtee amma duuti. Hin duuti bakka achumarraan fudhadhee absutaalatti deebi'a. Amma oksijiinii irra teessi. Amma boris galama fayyaadha isheen fuudhii galeedu bor galamas akkasuma atuman jedhu barri ishee absutaala ture kan mucaa wallaalaa kanaa jechuudha. Minaan ashaboo afaaniin hin qabdu. Barbaree afaaniin hin qabdu. Isuma duwwaa nyaattu yoo afaan bantee gaafa beeluftee fudhachuuf jettu deebistee keessaa ba'a. Waan tokko
bakka waan tokko nyaattu turte gin torbe arraati kaafte shittoo yoo dhageesse sandalii mana keessatti naarsi waan tokko hin taane shittoo wayyaattan dibadhe wanta isheen jibbitu hunduma nan dibadhe berberee nyaattu turte berberee gixxin goote nyaatti har'a minaannaa nyaatti waaqa isa kana godheef hundumaatiif waaqayyoon caa godha galateeffadha. Caa godha galateeffadhaa fi Yesuus Kiristoosiin dinqinoo. Intinaa tammee kana caalisaa galateeffadhaa waaqayyoon. Yesuus geetaa no. Dabalataan immoo abbaan manaa kee waggaa tokko moo waggaa lama dura du'eetti? Waggaa tokko. Waggaa tokko dura. Suma isheen absutaala jirtu. Otoo isheen absutaala jirtu. Naatu manni absutaala jirtu. Giddaajee deemee dhufee ilaalee hin boo'e. Adaraa jabaadhu egaa waan ansii godhuun qabu yoo lubbuun jiraadhes yoo lubbuu jiraachuu baadhes adaraa ijoollee koo kana nuufi mucaa godhaan hin nuufu waaqayyoon naa kenne nama kakkuun irra jirudha kanaaf seexan itti nafattante oomaa miti waaqayyoo irraan galagalu mudhiin itti dadhe ergin sagaachana godhadhe itti irraan galagaluun jedhe hammallee seexan wanta baay'ee qopheessite hin dandeenye waaqayyoon hundumtuu danda'u immoo gidduun hagale. Okay, inni waggaa tokko dura du'ee jechuudha. Waggaa tokko ergi ishee. Ati immoo gadda isaatitti balaa makiinaa siin galagalee torbarraa gaafa dhufte akkaataan itti deemtu ibsuun namatti ulfaata. Sirriidha. Lafeen kee akkam ta'ee ture cabee ture immoo maalidha? Lafeen konni kun appiraashoonii ta'edhamte appiraashooniin ta'uun jedhe gargar ba'ee ture kun see. Lafeen dugdaa kun. Lafee jechuudha. Appiraashoonii taatee jedhame harragin ilaakunaan immoo. Ta'e waaqayyoof galata fida namni kana argu iyyee fooricee gooftaa kanaaf. Harka walitti buusaa galateeffadhaa fi gooftaa Yesuus. Lafeen jira inni itti gattabe maqaan isaa ilma waaqayyooti eeyyudha ammayyuu iyyee fooricee isaaf galata fiddu. Lafee dugdaa keeti jechuudha kan gargar ba'e. Kunoo isaa kana yoon ciisuu hin danda'u yoon deeme na waraana makiina muluu baasii muluu keessaatii nafe daa'ima akkas duwwaa tafe malee du'aniiru lubbuun darbaniiru namoonni baay'een gena hanaan waaqayyo akeeka malee yaada malee nan dhaabne ani waa'een olmaa waaqayyo natti ulfaata gaafan dubbadhu baay'ee ba'aa natti ta'aa jira. Nam bara baay'ee sanitti bojjaa burguutu namni maraatudha jedhee na ilaaleera hundumtuu maraatudha jedhee na baqata lafan deemuu dadhabetti lafan deemuu dadhabetti wallaalaan kun qottaa haadha koonnaa qabaa gaafa isheen jettu holla mana kaasee na buree darbee akka maraatutti na ilaalee akka nama birrii natti darbatee darbu jira isa kana naa godhe waaqayyoof galannaa ta'u. Intinnaatu hojii waaqayyoo kana caalatti dinqeedhamee harka walitti buusaa galateeffadhaa. Inni ba'aa obboleettii kana torban tokko gidduutti irraa kaase har'a ba'aa keessirraa kaase. Torban kana guutuu miilluma kee deemaa jirti. Miilluma koo nan deemaa jiran. Mucaan kee nagaa harma isheeti. Mucaan koo nagaa isheedha. Ba'aa kana hundumaa sassaabee irraa fuudhee amma utuu ogeessa fayyaa ta'e utuu hospitaala ta'e beellama qabaa yeroo qabaa qorichumti immoo amma kee amma mana yaalaa gaafa dhattu way marfee saddeetii kennanii guyyaa saddeet deebi'eedhu adeemsa qorichaatti bakka guyyaa guyyaan sidhiisaa utuu jedhu si keessa balleessa way immoo sitti deebi'uu danda'a madaa gooftaan kun fayyisu garuu godaannisa hin qabu. Ameen. Yeroo isheen kuftee nama lafaan akaasuun dhabeettuu namni maraatuudha se'aa achitti biriinatti darbatee darbaa inni kana mun arrabsaa jette firri hiyyeessaa wayyaa laalee kan namatti hin siqne sadarkaa barumsaa laalee kan namatti hin siqne pirootokoolii namaa laalee kan namatti hin siqne miidhagina namaa laalee kan nama hin barbaanne kan namatti hin siqne abbaan gaafa rakkina diishii keessatti garuu lafa kufanitti awwaara keessatti ani siif jira mucaa koo kan namaaf jedhu baga gooftaan kun jiraate. Waa'ee keef guddifnee baay'ifnee gooftaan galateeffannaa baga waaqayyo si gargaaree baga waaqayyo si eebbisee dachaadhaan eebbifamee ayyaanni waaqayyo siif baay'atu. Du'aa kee na jaan jedhanii turani torbee irraas na gaafani biyyatti dawwalu du'aa kee eegaa jirra ati lakkaa lubbuun jirta nuti alaama nuti qopheessee nuyi gaafa biyyatti dawwalee ani fayyeera gammadaa gaafan jedhu nuti sanbata guddaa irraa akka reeffi kee dhufuu ture lukaa baatee geni isa kana godheef waaqayyoodha isa kana godhee leenca Yihuudaadha isa anaanis na fayyise isa diina koo lafa ilaalchise isa du'a koo eegu isa du'a wallaalaa koo eegu qambarii du'a isa dura keenyaa cabse anoo siinaa badha furmaata sii ta'a isa jedhe waaqayyoof galannaa ta'u bara baraan galannaa ta'u ani ormaa waaqayyo dhugaadha sanas kana jedhee dubbachuu
dubbachuun nadhabaa jira keessa gootti baanattite guddaa waaqayyo dachaati dachaarratti ayyaanni isaasiniif baay'atu. Ameen. Eebbifamaa. Baruma baraan ayyaanitiif baay'atu. Ameen. Harka walitti tumaa gooftaa galateeffadhaa noorii fi eebbisu waaqayyo.